naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun Haroo Wanciiti. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu Haroo Wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa Haroo Wancii tokko. Maqaan koo Beellamoo Zallaqaan jedhama. Nama dhalataa as keessaati. Umurii koo mardhaatti asuman ture. Ani umuriin koo nama waggaa 70. Naannoo biyya kana mangistii baay'ee dhufee ilaalaa ture. Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu wajjin jiru. Gizee Hayila Sillaasee dhufanii ilaalaa turan. Dargiin ilaalaa ture. Inni misoomsina jechaa ture. Misooma kan nu argisiisan jiru. Qofaa gizee ammaa kana keessa Doktora Abiyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti. Itti gaggabeeti. Jaalateeti. Jaalala guddaadhaan taqabbalee jira. Isuma yoo dhugumumaan ta'uu laata jenneeti xaraxarra malee mirkana taanaan nuti biyyattii ishii kana misooma ilmi tamaare keessaa ba'ee hojjaa argatee biyya kanatti hojjaan guddaan hojjetame hin jaalan. Wanti nuti jibbinu kana keessaa hoo biyya kana ka'aanuun jedhan. Biyya kana ka'uu hin dandeenyu. Biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaannaa. Warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barahaa hin dandeenyu gammoojjii hin dandeenyu. Biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanne hin jedhe. Tumee hawaasni naannoo kanaa maaliin kan inni gumaachu maal deggera qaama misooma kana hojjetu yeroo misoomni kun immoo dhufu dargaggoota naannoo kanaaf jiraattota naannoo kanaaf maal inni faayidaan inni fidee dhufuu danda'u? Faayidaan inni fidee dhufuu danda'u nuti hin beeknu isa fidu beeka. Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuurraa dhoowwinee daanyaa biyya kana immoo nama dhufe amala ittiin biyya kana akabbarru hin qabna. Durumaanuu keessummaa gaggeessuu hin jaalanna. Keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu obaafnee biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaannee kanaan gumaachinee gargaaruu dandeenya. Maqaan koo Dassaaleny Galataan jedhama. Turjumaana Eekooturizimii miseensa waldaa kanaati. Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Nuti baay'inni keenya miseensa nama 50 turjumaanonni jechuudha. Gareen fardaa fi yabalaa wal qabatee nama miseensa nama 300 olii qabna jechuudha. Egaa nuti asirratti otoo gaabbii qabna asirratti otoo dabalee kan nu jechisiisu waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maal inni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innum sana deebiti. Sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 as keessa turti. Ishum caraftaa'um sana agarsiifnee baana waan ta'eef biizinasii guddaarraan hojjannee turistiin baay'ees biyya kana hin dhufne jechuudha. Garuu egaa amma otoo ta'e otoo gardarbees ta'e sinaanachis ta'e hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana. Nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan godha kana naannoo miseensa nama 1700 wayiiti jechuudha. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a. Faranjiin tokko birrii shaanxaan baattee otoo dhuftee uraashii keessaan caafii aanu luqqistee doolaarii birrii 100 fixxu asitti jechuudha. Turistiin tokko dhufte turjumaanaa kanfaltee yabalaa kanfaltee intiraansii kanfaltee fardaa kanfaltee doolaarii birrii 100 fixxu. Birri akkuma fuutee deebiti jechuudha. Maaliif nuti ittiin fayyadamne kanan nu gaabbisiisaa. Garuu asitti hoteelli adda addaa waan tokko dhuguma ta'ee moociin kun mijatee riizoortiin asitti ijaaramee taanaan nuyi miti uummanni hundumtuu fayyadama yaadan akka kootti. Tarii shakkii isin qabdan jira. Mamii isin wanti isin mamtan kun ta'uu hin danda'u laata jettanii wanti shakkitan. Wanti shakkii nu keessa galchu namni ta'ee umayyoo gaafatte kanuma sii deebisu namoonni baay'een mootummoonni
gara darban gizee Haile Sillaasee irraa kaasee Haile Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Haile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha. Gizee Haile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufuu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo anu umurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moociin Amboo Walisoo si'a baay'ee dhufe. Si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaruu achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhuguma laata. Dhuguma immoo Dr. Abiy dhufanii wanta nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkii wanta keessa keenyatti ana bichaa toon taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u. Faayidaa maaliif kan inni yeroo ammaa kana fayyadaa jiru? Maaliif oolaa jira? Akka waan tokkotti amma bishaan laga kanaayyuu tajaajila hin kennine. Harka dhibba keessaa harka kudhanoo tajaajila kenne malee hin kennine garuu akka naannoo kanaatti isuma dhugnaa isuma daaknaa qulqullina keenyas isuma uummanni naannoo kanaa isuma dhugaa isumatti jiraanne qulqulluu bishaaniiti jechuudha. Kanaan irratti fakkeenyaaf qurxummii adda addaa otoo asirratti horsiisanii hojii dhabeeyyiin baay'een ijoolleen jiran irratti gurmaa'uu danda'u jechuudha. Qurxummiin keessa hin jiru qurxummiin illee yeroo murtaa'e illee fidanii yaalaniit yeroo tokko achumaan badde maaliifuu qurxummiin bishaan kana faana wal madaalu wal fudhatu tariin dhufne nu fakkaata qorattoonni kanas raawwanne kana alatti hin dhugnaa itti fayyadamnaa warri immoo tiraanspoortii ammoo yabaloo aadaa qabna turistootas ittiin gaggeessina kana alatti waan tajaajila guddaa kennumtu hin jiru. Ilaalteetum itti gammaddee uumama naannoo kanaatti deemuun alatti tajaajila guddaan kennine keessumaa waa'ee qurxummii kanarratti otoo xiyyeeffannoon hojjetame nama baay'eetu hojjaa dabalataan argachuu danda'a. Maqaan koo Obbo Taaddalaa Guddataan jedhama. Jiraataadhuma biyya kanaati. Biyya kana keessatti alannee guddannee biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nun barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Wancii jedhama biyyi kun Wancii jedhama. Wancii godina kibba lixa shawaa aanaa Wancii Wancii Gadaam jedhama addeen kun. Biyyi kun biyya seena qabeettii otoo taatu dhaloonni biyya kanaa asitti wanti gara darbe fayyadame hin jiru. Seenaan ishiis bal'inaan wanti barame addunyaa irratti beekame hin turre. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamu otoo qabeenyaan ishii hin tuqamiin otoo qabeenyaa uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti ishii bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada barachuu hin barbaada iddoo guddaa ga'uu hin barbaada. Bishaan Wancii amma isin ilaalaa jirtan kun balbala tokko qaba. Hinnuyyuu immoo karaa bishaan Waalgaa jedhamu mayeeti Walisoo keessa gabba'ee Gilgal Gibeetti dabalama. Bishaan kun jecha maddi Gibee bishaan kana ta'a. Radio Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.